Kanafura kulkullu Waaqayyo tokko Amen. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya halkan cillima dheeraa dabarsite guyyaa ifa keetiin tissite yeroo kana sa'aatii kana kan nu geesse galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo kan jaalatan Waaqayyo kan si jaalatu maatiin Kiristoosin kiristaana kan jedhamtan ilmaan ilmummaa kan fudhatan hafuura qulqulluudhaan maatii hafuuraa jedhamtanii kan waamamtan guyyaa 48tti mucummaa Waaqayyo kan fudhatan hundumti keessaniyyuu Waaqayyo yeroo isaa dabarsee guyyaa isaa eebbisee yeroo kanaan nu geeraatiin maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam ooltanii sagaleen keessan baay'een dhaga'amee dubbadha. Akkam ooltanii Amin. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u jennee yeroo isaa eebbisee isa nuuf kenne Waaqayyo ka galateeffannu nu gargaare kanaaf maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin qulqulloota dubreen Maariyaam kabajamtuun hundumaa olii uumadhaa gadi uumamtoota hundumaa ol kan taate Waaqayyoof isaadha nuuf isaadha kan taate kennaan fannoo jala kan guyyaa jimaata araarsituun keenya nuuf kadhatti nuuf boochi nuuf iyyiti rakkina keenya Waaqayyootti nu himti qulqulleetti dubroo Maariyaam maqaa ishii kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Ergamoota qulqulloota wareegamtoota abbaa keenya qulqulluu Gabroos Qudus dabalatee guyyaa eebbifamaa fi yaadannoo ji'a isaatiin kan nu ga'e Waaqayyoon gooftaan qulqulloota nuuf kenne kabajni qulqulloota hundumaa olitti kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Waaqayyoon abbaan keenya fedhaaf eeyyama isaatiin yeroo muraasa qabna yeroo gabaabduu qabna kan sagalee Waaqayyootti dhageenyu inni immoo bal'ise gurra keenya waan hamaa dhaga'u immoo waan qulqulluu nu dhageechise laphee keenya iddoo garaagaraa jiru immoo walitti nu sassaabee sagalee isaa akka barannu isa baranneen immoo nama taane dhaabannee deemu qofa osoo hin ta'in dhugaa Waaqayyoo baane sagalee isaa dhugaa baane har'a akkanumatti miidhannee mana isaa tajaajille borummoo dhaala mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Egaa sagalee Waaqayyoo anaaf olii isin wajjin barannu iskimataa darasu ያላችሁን ጠብቁ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ሃንገንፉቲ ኢሰቀብዳን ኤጋ ሙለተ ዮሐንስ በቆና ሳላማ ለኮብሳ ድደሚሸን ኤጋ waaqayyoon gooftaan yuuyyaa kanatti saana sagalee kana anaaf sin barsiisa irra deebuudhaan icciitisaa kan fagaate dhiyeessee kan dhokate mul'isee hundumaa abboota kan gargaare Waaqayyo nu gargaare nu barsiisuun fedhaaf eeyyama abbaa keenya nuuf haa ta'u. Waaqayyoon baga guyyaa yaadannoo abbaa keenya qulqulluu Gabroos Qudus baga siniin ga'e baga nu ga'e meelli jira Waaqayyoon galateeffadha. Egaa Waaqayyo waan hundumaaf kaayyoo qaba sira ta'e guyyaan kun guyyaa addaa ta'e Waaqayyoon ittiin nu ga'eera. Waaqayyo ittiin nu ga'e kanaan immoo galateeffannee oolmaa isaa ibsuun barbaachisaadha. Egaa sagalichi mul'ata Yohaannis boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 25 gubbaatti hangan nufutti isa qabdan maal godhaayi? Eegaa maal godhaayi? Eegaa hangan nufutti isa qabdan eegaa jedhe sagaleen kun kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos yoo ta'u sagalichi immoo kan dubbatame dukaboota isaa kan ta'an waldaadhaan kan ijaaraman waldaa garaagaraa keessatti dhaabbatanii kan tajaajilan dukaboota isaaf dubbatame. Kaayyoon sagalee kana Waaqayyoon lammaffaa akka dhumu inni biroo immoo waan nutti kennee nu biraa deeme sana gaafa dhufu akka nu gaafatu isa qabdan maal godhaayi? Mee dubbadhaa maal godhaayi? Isa gara biraan ta'ina sagalee keessan yaada keessan gara biraa miti garam gochuu qabna gara sagalee Waaqayyoo gochuu qabna akka isa wajjin taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa waamicha maqaa isaa kabajnee fi galanni isaaf haa ta'u nuti waa'ee isaa dubbachuu hin dandeenyu
nu waa'ee isaa dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Kanaaf qulqullichi Efreem inni Sooriyaa maal jedhe guyyaa kamisaa keessatti galata dubroo Maariyaamiin dubbachuu kan danda'u arraba kamii, dhaga'uu kan danda'u gurra kamii, dhaggeeffachuu kan danda'u laphee kamii, inni hundumaa ol kan ta'e waanni arjaan dubroo Maariyaamii irra dhalate. Kanaafuu waa'ee dubroo Maariyaamii dhaggeeffachuu kan danda'u eenyudha? Kanaafuu anaafsini amma sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu kan danda'u eenyu kan jedhu sirriitti jabeessinee beekuu qabna. Egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa isaa 2:25 gubbaatti hanga nufuutti isa qabdan eegaa yoo jedhu Waaqayyoon abbaan keenya akka fedhaaf jaalala isaatti guyyaan boruu guyyaa ol bahiinsaa jedhama yookaan immoo ergati kan jennu sana Waaqayyoon du'ee guyyaa sadaffaatti du'a moo'ee guyyaa 40ffaatti immoo gara samiitti ol bahe. Galanni bilfinni Waaqayyoof haa ta'u. Gara samiitti ol bahe guyyaa 50ffaatti garuu hafuura humnaa kan ta'e diina kan ittiin moonu daabiloos kan qaanesinu humna guddaa kan ta'e hafuura qulqulluu mana kiristaanaaf ergee jedha Waaqayyoon gooftaan. Kanaaf yeroo sana keessa garuu gaafa biyya lafaarra deemu anuuyyuu lammaffaa deebi'ee nan dhufa. Anuu gaafa dhufu immoo waan isinitti kenne hin jira. Hanga dhufutti isa qabda sana jabeessatii eegaa jedha Waaqayyoon. Jabeessanii akka inni Waaqayyoon haa gargaaru. Egaa kana gaafa dubbatu Yohaannis jechuun gammachuu jechuudha. Yohaannis kuni duka boota 12 keessaa tokko kan ta'edha. Akkasuma duka boota 12 keessaa umuriidhaan xiqqaa kan ta'edha. Akkasuma immoo duka boota 12 keessaa duka bu'aa Waaqayyoon jaalatu jedhamee kan waamamu fuqura izii yookaan immoo duka bu'aa Waaqayyoon jaalatu kan jedhamu Yohaannisidha. Akkasuma Yohaannisiin kuni haadha keenya dubroo Maariyaamiin kan fudhatedha. Akkasuma qulqullichi Yohaannis ilmi Zabdiyoos osoo du'an argini karaa samii jiraatotaatti kan ol ba'edha. Galanni bilfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf inni kun maal jedhe hanga dhufutti isa qabdan eegaa jedhee sagalee Waaqayyoo anaaf isiniif caafee jira. Egaa sagalee kana caafuu garuu iddoowwan garaagaraa keessa dhaabbate galaana keessa dhaabbate waa'ee raayii isa dhumaa, waa'ee kakuu isa dhumaa, waa'ee raajii isa dhumaa hundumtuu Waaqayyoon ta'e jedhee gaafa eegalurraa eegalee qulqullichi Yohaannis kitaabota qulqulluu kan ta'an 5 barreesse jedha. Meeqa barreesse? 5 barreesse. Tokkoffaa wangeela Yohaannis kan jedhamu barreesse. Lammaffaa ergaa Yohaannis kan jedhamu 3 barreesse. Walitti meeqadha? 4. Inni dhumaa garuu raajii dhumaa kan ta'e raajii kakuunaadha. Mul'anni kakuunaadha. Isaan kan goolabamne kitaabni kakuun yookaan immoo macaafni qulqulluun 81 Samaaniyaa aduun suni seera uumatiin eegalee maalitti raawwata? Mul'ata Yohaannisitti raawwata. Isa kana kan barreesse Yohaannis boqonnaa 2:5 gubbaatti garuu waan nama ajaa'ibu hanga dhufutti isa qabdan eegaa jedha. Eenyutu dhufaa? Eenyutu dhufaa? Isa dhufaa? Mucaa namaa bira dhufaa, anaaf sin bira dhufa. Kanaaf raajicha Hinbaaqooq boqonnaa 2:3 gubbaatti dhugumatti illee yoo lafarraa harkifame Waaqayyoon dursee deebii kan siif kennu hin jiru. Waaqayyoon dhugumatti ni dhufa eegii jedha. Eenyutu dhuguma dhufa? Waaqayyoon dhuguma dhufa eegii. Kanaaf Waaqayyoon hin dhufa. Manni kiristaana keenya Yesuus Kiristoos ni dhufa jettee gaafa lalabdu garuu qophoofnee eeguun barbaachisaadha. Kanaafuu hanga dhufuutti isa qabdan maal godhaayi? Eegaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa isaa 3:11 gubbaatti akkas jedha. Ani dafee nan dhufa. Namni tokkollee gonfoo moo'icha isa duraa sana akka isin jalaa fudhanneef eegaa. Anuu dafee nan dhufa. Turus nan danda'a. Abdiin kutina nan dhufa garuu gaafa dhufu garuu gonfoo kabajaa isiniif kenne eenyullee akka isin jalaa fudhanne akka isin jalaa naanne akka isin hin dhiibne isa nammoo jabeessatii eegaa jedha. Maal godhaayi? Eegaa. Amma Waaqayyoon maal eegaa nuun jedha laata? Hoolaa eegaa jedhamoo, warii eegaa jedhamoo, qayee eegaa jedhamoo, qabeenya eegaa jedhamoo, ijoollee keenya eegaa jedhamoo maal eegaa jedha laata? Waaqayyoon kan jedhu immoo dhaga'uun barbaachisaadha. Maal godhaa jedhee eegaa. jedheetu nuti lallaba. Egaa Waaqayyoon maal eegan jedhe gaafa jennu sa'aatii gabaabaa waan qabnu inni jalqabaa irratti maal eega jedhe amantaa keessan eegaa jedhe. Maalii keessan eegaa? Amantaa keessan eegaa. Anuu nan dhufa yoo dhufe kan ittiin na arguu dandeessan
waan biraa isiniif hin kennu amantaa qofaadha. Amantaa keessa maal godhaayi? Eegaa amantaan tokko waaqnillee tokko cuubbaan tokko waaqni tokkichi garuu hin dhufa. Amantaa takkitti kan ammoo eegaa kan biraan jiru fayyinnis taanaan dhugaanis taanaan jireenyis taanaan nageenyis taanaan kan biraan jiru amantaa qofa kan qabanne amantaa takkitti kana qofa eegaa. Kanaaf ergaa Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa dhibbaat amantaa haala takkitti qulqullootaaf laatamtu sana jabeessatii eegaa jedhu. Maaliif eegayi? Amantaa. Haala takkittiidha kanaaf Waaqayyoon amantaa haala takkitti nuu kenne lammaffaa nuu kennamuu hin dandeessu. Waaqayyoon haala takka namaaf laata lammaffaa namarraa fudhachuu hin danda'u. Inni abbaa arjaati. Namni qarshii namaa liqeessee dhala wajjin namarraa fudhata saba Waaqayyoo. Qarshii 1,000 yoo nuuf kenne waggaa tokko yookaan ji'a muraasa booda 1,000 dhalee 2,000 naaf kenni jedhee nama waaqasa. Namatti liqeesse nama rakkisa. Rima nama roogga. Taa'ii nama oogga. Nama keessatti karaa deemtoota nama salphisa eenyuni? Namni. Waaqayyoon garuu amantaa haala takkitti nuuf kenne lammaffaa nurraa fudhatu. Ishii kana immoo maal godhaayi? Eegaa keessa dubatu. Kan nama biraa hin jedhina. Kan Oromoo, kan Amaaraa, kan Tigree hin jedhina. Kan Gurraacha, kan Diimaa hin jedhina. Amantaan eessa kennam? Waaqatu kenne. Kanaaf manni kiristaana keenya akkana jettee amanti. Maal jettee amanti? Abboonni akka barsiisanitti maal jetti? Amantaa keenya kana kan bu'uuresse Gooftaa Yesuus Kiristoosidha jettu. Eenyu bu'uuresse? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kan bu'uuresse Waaqayyo. Kan barsiisan immoo dhugaboota. Eenyudha? Dhugaboota. Kan eegan immoo eenyudha? Abboota. Kan fudhatan immoo eenyudha? Anaaf sinii jechuudha. Galanni bilbilli Waaqayyoof haa ta'u. Amantaan kuni anaaf sinii fudhanne malee amantaa kana dursinee amantaa nutti hin dhufne. Nutu amantaatti ce'e malee amantaan gara keenya ceene. Nutu amantaa kana fudhate malee amantaan nu fudhanne. Akka waan amantaa bu'uuressinee mandara keessatti iddoo onaa keessatti mana ijaarrannee amantaan keenya dhugaadha. Isa dhukkubsatee hin kadhata. Kan jennu kun soba amantaan takkitti kan Kiristoos bu'uuresseedha. Galanni bilbilli abbaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf ishii kana maal godhaayi? Eegaa. Maal godhaayi? Eegaa kan biraa hin ilaalina hin jiru kan soba maal ta'a? Kanaaf amantaa haala takkitti qulqullootaaf kennamte jabeessatii eegaa. Ammallee immoo maal jedhe nan dhufaa jedhe eenyutu dhufaa? Waaqayyo eenyu bira dhufa jennu? Anaaf sin bira dhufa laphee keenya qulqulleessuun barbaachisaadha waan ta'eef. Maal jedhe? Nan dhufa immoo yoo dhufu akka hin qaanofneef namni ana gammachiisuu danda'u amantaadhaan malee Waaqayyo gammachiisuu hin danda'amu jedha. Amantaadhaan malee maal gochuu hin danda'amu? Waaqayyo gammachiisuu hin danda'amu. Qabeenyaan Waaqayyo gammachiisu, miidhaginaan Waaqayyo gammachiisu, hojii biyya lafaatiin Waaqayyo gammachiisu, beekumsaan Waaqayyo gammachiisu hin danda'amu. Kan danda'amu amantaa qofa. Kanaaf maal godhaayi? Eegaa. Tiksaa. Akkasiin hin maminaa. Akka waan dhugaa hin taanetti shakkinaa. Kasiniif kenne, kasiniif bu'uuresse Kiristoos. Kan nu barsiisan dhugaboota, kan eegan abboota anaaf sin waan fudhanne. Eegaa maal jedhe immoo tokkoffaa mootota boqonnaa 21 lakkoofsa tokko gubbaatti beekaa qulqulluu kan ta'e Naabuteen maal jedhe? Mooticha Akaab kan jedhamu maal jedhe? Wayinii kana naaf kenni jedhe. Maalii kana naaf kenni? Wayinii kana naaf kenni jenna lakki dhaala abbaa faara kooti dabarsee akkasiif hin kennine osoo siif kenneeyyuu kanarraa Waaqayyoon naa baraaru ani immoo dabarsee siif hin kennu jedhe. Galanni bilfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dhaala abbaa keenya kan taate amantaadha malee waan biraa miti. Dhaala abbaa keenya kan taate Waaqayyoon dhaala godhee kan nuuf kenne, qabeenya keenya kan nuuf kenne, dhaaltummaa kan nuuf kenne waan biraa miti. Waaqayyoon amantaa nuuf kenne. Amantaa abbaa kooti dabarsee kennu. Kennuu hin danda'u. Kanaaf yoo feete morma kee fudhadhu, yoo feete na balleessi, yoo feete na ajjeesi, yoo feete ibidda na buusi, garuu amantaa abbaa koo faadha koo dabarsee siif hin kennu. Har'a garuu maallaqaaf jennee, fayyuudhaaf jennee, quufnee osoo hin beelayin, osoo hin rakkatin, osoo qorumsa hin argin amantaa keenya kan salphisaa jirra. Isa kana eegaa. Maal godhaayi? Eegaa. Inni biroo maal eegaa jedhe Waaqayyoon gaafa jedhe jalqaba irratti amantaa. Lammaffaa maal eegaa jedhe gaafa jennu
takkitti kan taate lammaffaa argamuu kan hin dandeenye al takkitti qulqulluu kan taate kan xuraa'uu hin dandeenye qulqulleetti qulqullootaa haadha gooftaa haadha keenya kan taate dubroo maaramiin eegayii jedhe maali eegayii qulqulleetti dubroo maaram eegaa jirtanii laata kan jedhu immoo anaaf siniif gaafadha eegaa haadha keenya dubroo maaram ishii takkitti nuuf kennamte eegaa waaqayyoon al tokkicha dhalate lammaffaa dhalachuu hin danda'u shawadamina waaqayyoon al takkitti biyya lafaa dhufee nu fayyisa lammaffaa dhufee nu fayyisu nutti murteessa malee hin gowwoomina kanaaf maal jedha gaafa mammaaksa Oromoon namni ija takka qabu maaliidhaan hin taphatu biyyoodhaan hin taphatu jedha biyyoodhaan hin taphatu maaliif ija takkitti qaba kan ittiin bahee galu ija takkitti qaba kan ittiin bobba'ee deemu ija takkitti qaba kan waan gaarii ittiin ilaalu kanaaf ija takkitti sanaan biyyoo yoo taphate biyyoon keessa bu'ee ishii balleesse jennaani namichi jaamee manatti hafa waan ta'eef maaliidhaan taphatu biyyoo wajjin hin taphatu awwaara wajjin hin taphatu hin baddi waan ta'eef kanaafuu namni haadha takkitti qabu akka nama ija takkitti qabuuti kan biraa barbaachuu hin danda'u takkitti isin harkaa baatee naan deebisuu hin dandeessa qulqulleetti dubroo maaramiin eegayii jedha maal eegayii dubroo maaramii maal godhayii eegaa maqaa ishii faarsaa araarsummaa ishii kabajaa ayyaana ishii yaadadhaa seenaa ishii baradhaa dhaloota ishii kabajaa maqaa ishiitiin beelaa dheebotaa nyaachisa isaan daaran daara baasa isaan hidhaman gaafadhaa isaan dhukkubsataniif kadhadhaa maqaa dubroo maaramiin tsabala dhugaa imnatii dibadhaa maqaa dubroo maaramiin galata yookaan uddaasee maaramiin dhiyeessa dubroo maaramiin immoo mirga waaqayyoo jirtu kadhannaa keessa ol sinii fuutii jedha galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u kanaaf hanga dhufutti takkitti kan taate dubroo maaramiin eegaa maal eegayii dubroo maaram laala waaqayyoon hin du'e qaraaniyoo gubbaa gaafa oolu garuu qabeenyaa biraa nuuf hin kennine kan inni nuuf kenne haadha dhugaa kan taate addunyaa hundaaf kan kennamte waaqayyoon irraa kan dhalate nuti immoo jireenya bara baraa irraa kan arganne dubroo maaram gaafa nuuf kennu wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 gubbaatti maal jedhee jaallee koo kan taate Yohaannisoo ani si jaaladheera kennaa biraa siif hin kennu hundumaa bakka bu'itoo haadha koo dubroo maaramiin fudhadhu haadha koo ani waa siif kennu qabu addunyaa hunda siif kenneera samiin kan keeti biyyi lafaa keeti kanaafiyyuu maal godhii mucaa koo Yohaannisiin fudhadhu wajjiniin jiraadha dhaloota kan ta'e hundumtu har'a ayyaana qabeetti naan jedhaa jedha galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u hundumtu dubroo maaram ayyaana qabeetti jedhee qabata malee dubroo maaramii gananii dubroo maaramii dhiisanii waaqayyo eeguun hin danda'amu eenyu eeguun hin danda'amu mee eenyu eeguun hin danda'amu waaqayyoon eeguun hin danda'amu akkamitti haala dubraala isaa dhiisanii takkitti dabar ija keenya dabar laphee keenya dabar gurra keenya dha namni gurra isaa tokkichi jira duude lammaffaa deebi'ee uummachuu hin danda'u iji isaa gaafa badde lammaffaa ijaarrachuu hin danda'u miilli isaa gaafa murame lammaffaa qaxxalachuu hin danda'u kanaaf haadha keenya dubree maaram takkitti gaafa dhiise lammaffaa argachuu hin dandeenyu hin gooyoominaa eegaa maal gooyinaayi eegaa kanaaf hanga nufuuti isa qabdan maal godhaayi eegaa dubroo maaramiin eegaa inni sadaffaan immoo maal eegaa jedhe waaqayyoon gaafa jenne biyya lafaatii bilisa kan itti ba'an nageenya kan ittiin ta'e hunni isaa kan irratti dhangala'e dhiigni isaa fayyina kan kenne fannoo yookaan immoo masqalii kana eegaa maal eegaa fannoo keessan eegaa mallattoo eenyummaa keessanii waraqaan eenyummaa keessanii kan lammummaa biyya lafaa miti lammummaa samii kanaaf Filiphos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 gubbaatti maal jedhe maaf gowwaa taatu waa'ee biyya lafaa maaf dhamaatu waa'ee biyya lafaa dhiisa biyyi keenya samiidhaa jedha biyyi keenya eessadha mee biyyi keenya samiidha jedha eessadha samiidha biyyi keenya kun kiraadha malee kan keessa jiraannu miti itti turra malee kan bara baraa miti hin bada hin darba biyyi keenya samiidha jedha samii akka jiraannu waaqayyo nu gargaara kanaaf fannoo kan ta'e samiirra kan jiru hunda samii kan ta'e waraqaa eenyummaa keenya kan samii kan ta'e fannoo keessan eegaa morma keessan irraan kutinaa macaafa keenya boqonnaa 6 lakkoofsa 20 gubbaatti mallattoo koo kan ta'u hunduma keessaniif hoolota koo hundumaa morma keessan irratti amartii isinii fidee jedha maal isinii fidee amartii
kanaaf fannoo nuuf ni jechuudha fannoo kan immoo eegaa hin qoosina hin barbaachisu laala saba waaqayyoo maalidhaa fayyinoo fayyada jedha namni gowwaa maal jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa isaa tokko lakkoofsa 18 gubbaan fannoon gooftaa warra hin amanne warra hin beekne gowwummaadha nutiif garuu fayyinaa jedha maalidhaa fayyina warra hin beekneef garuu gowwaan ta'inaa kaa nuqaroo dhama gowwaadha laata abshaala dhama gowwaadha laata kan jedhu madaaluu barbaachisa Phaawulos fannoon gooftaa warra hin beekneef gowwaadha horra lallamneef gowwaadha horra namanneef gowwaadha horra amanan garuu horra ittiin eebbifaman garuu horri ittiin araara argatan garuu isaaniif fayyinaadha maaliif fayyina jibbitanii gowwaataa ture maaliif fayyina jibbitanii duwwatti deemu ture hin barbaachisu kanaaf hanga dhufuutti fannoo keessan eegaa jedha maali keessan eegaa fannoo keessan eegaa saba waaqayyo waggaa 5,500 garba isaan ilaala garba jedhamne nama osoo hin ta'in seexanaaf booji'amne bilisummaa dhabne nageenya dhabne waaqayyoon guyyaa jimaataa fannoo gubbaa olee nageenya nuuf kennu eessa olee fannoo gubbaa olee amma fannoo gatuuni fannoo eeguu diduuni garbummaa waggaa 5,500 ammallee anaa deebisii jechuudha bee waan biraan qabu seexanaaf garba ta'uun barbaada jechuudha waan biraan qabu horra fannoo gatan horra azaab horra namanni wajjin tokko hin ta'ina kanaaf Yaaqoob 4 gubbaat maaliif isin warra namanni wajjin hin jiraatina hin deddeebina walitti firooman godhatina isaan fannoo waaqayyoon beekan isaan haadha isaa dubroomaa irra hin beekan isaan amantaa dhugaa hin beekan maaliif isaan wajjin gowwaa taatu isaan wajjin dhamayina isaan maal jedhu al tokko shibaa fayyisna maal goona shibaa fayyisna jaamaa banna naafa diriirsina dhukkubsataaf kadhanna har'a mana kaatti kadhannaa har'a qe'ee kaatti kadhannaa jedhu isaan kun dhugaatiitti fakkaatina Maatiyos 7:21 gubbaatti jara kanaani guyyaan dhufu sana asin hin beekun jedhaanii jedha ani maal hin godhu waaqayyoon kan jedhaan waa biraa erga waaqayyoon hin beekne maaliif taarare erga waaqayyoon asin hin beekne maaliif faanyare faajeen keenya soomuun keenya kadhachuun keenya dadhabuun keenya waaqayyoon akka nu beekuuf kanaaf waaqayyoon beektanii jirtanii duwwaatti hin deebina amantaa eegaltanii jirtanii hin galakkisina maal jedhame maqaa malee Oromoon qeerrisa eegee qabanii qaban maaliin godhanii gadi lakkisanii yoo gad lakkisan maal godha nama nyaata ka bakka jireenya isaanaan du'a isaanaan qabateera waan ta'eef gad lakkisuun lammaffaa hin barbaachisu fannoo al takkitti hidhatanii ofirraan kutinaa hin duutu al takkitti isiniif kennamte eegaa malee kan biraa hin hawwinaa du'a malee kanaaf yoo garummaa waggaa 5,500 barbaadan fannoo keessaniisa garbummaan ammaa immoo kan bara baraati ganama isaa dira malee mootummaa waaqayyoo kanaafuu mootummaa waaqayyoo dhiyaate maal ta'ii gaabbii gala waaqayyootti koota waaqayyoo jintaa kanaaf hanga dhufuutti isa qabdaan eegaa kan jedhu sadaffaa irratti fannoo gooftaati fannoo nuuf kenname kanaafiyyuu maal jedha Maatiyos 16:24 gubbaatti namni tokko na duuka bu'uu yoo barbaade fannoo koo baatee na duuka bu'u jedhe fannoo kan jedhame waa lama tokkoffaan rakkina gooftaati lammaffaan fannoo morma keenya irratti hidhannu kan waaqayyo irratti fannifame rakkina gooftaa yoo jennu waaqayyoon nuuf jedhee soome waan ta'eef soomuun waaqayyoon nuuf jedhee kadhate waan jedhee kadhachuun waaqayyoon nuuf jedhee rakkina godhate waan ta'eef rakkina arguun amantaa qorumsa arguun rakkinaan ari'atamuun beela'uun yoo jiraatillee fannoo gooftaa waan ta'eef eegaa hin dhiisina inni ari'atamu har'aaf hin ari'atama bolgaruu maal ta'a mootummaa isaatti dhugaa ba'a kanaaf guyyaa har'aa sirna galata irratti qiddaasa irratti wangeelli dubbifame wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 8 gubbaarraa maal jedha waaqayyoon gooftaan namni nama ta'ee ana biyya lafaatti dhugaa ba'e sagalee koo lallabe dubbii koo dubbate inni sun jedha laata qa'ee keenya diiguudhaaf eenyummaa keenya balleessuudhaaf tokkummaa keenya diiguudhaaf ganamaas galgalas guyyaas halkanis hin deddeebi'a isaan kanarraa of eegaa hanga dhufutti maal godhaayi isa qabdan eegaa mul'ata waan boqonnaa lama lakkoofsa 25 gubbaatti akka eenyuuf eenyu nu gargaaru waaqayyo nu gargaaru gargaarsi waaqayyo jennee rafuun immoo barbaachisu gargaarsi keenyallee hin jiru dadhabbiin keenyallee hin jiru haadholiinis hanga maanguddummaa ofiitti jabaachuu dargaggoonni akka dargaggummaatti jabaachuu daa'imman akka daa'immaatti immoo
amantaa ofii eeganii guddachuun barbaachisaa. Haadha takkiitti nu kennu duruu maramee eeguun barbaachisaa. Ergamoota eeguun barbaachisaa. Daandii qulqulloota hordofuun barbaachisaa. Firii isaanii ilaaluun barbaachisaa. Abboota keenya ilaaluun barbaachisaa. Kanaafuu walumaa galatti amantaa al takkiitti nuuf kennamte kana eennee mootummaa Waaqayyoo takka galu Waaqayyo abbaan keenya nu gargaaru. Dhageenyi qofa osoo hin ta'in kan dhageenya jiraachuun barbaachisaa Waaqayyo. Firii qulqulluu guufachuun barbaachisaa. Waaqayyoon firii isaan wangeela qulqulluu Maatiyos 23 gubbaatti firii 30 ilaala. Wangeela qulqulluu Maatiyos 13 boqonnaa 13 lakkoofsa 10 gubbaatti firii 30 firii 60 firii 100 irraa barbaada. Isaan kana kan buusan garuu mana koo keessa jiraatu jedheera waan ta'eef mana Waaqayyoo keessa jiraachira. Firii qulqulluu buufannee akka arjummaa isaatti akka deddeebinu Waaqayyo abbaa keenya nu gargaaru. Guyyaa har'aatti abbaan keenya afeen eebbisaan kadhannaan isaa biyya keenya Itoophiyaa tawaahidoo amantaa keenya rakkina mana keenya hundumaa beeka. Waaqayyoon nuuf kadhatee nageenya akka nuuf kennu Waaqayyo abbaan keenya nu gargaaru. Waaqayyoon gooftaan keenya hin dhufa. Mucaa namaa bira dhufa. Tokkoon tokko keenya bira dhufa. Yoo dhufe gaafii nu gaafata. Maal raawwatte jedha. Maal dheedde jedha. Maal hojjette jedha. Anuu kanan eegnee dubbachuudha. Wangeela qulqulluu Maatiyos 25 kudhaafur gubbaadha hoo dubbisanii argattu dinuu abbaa koo ati amantaa natti kennite eegeera haadha natti kennite duroo maaram eegeera fannoo koo eegeera maqaa bara baraa eegeera qa'ee koo eegeera amantaa abboota kootii eegeera hoodhu narraa ati immoo murtee keenyaaf laadhu jennee afaan gaarii dubbanne Waaqayyo irra eebba akka argannu akka warra azaaboota ansin hin beeku jedhee Waaqayyoon akka hin dhariine fedhaa feeyyama abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Kanaa hanga nuti qabdan maal godhaayii Ega mul'ata Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 25 Dhugaatiin nyaata koo jireenya lubbuu koo Yesuus Kiristoos naaf laatteetta gaafas har'a maaltu dhufee barumsinni haaraa Waaqayyo sumadaa Goftaan bara bara Yesuus sumadaa